Musgerin odojiru malitan albeni zibachizu Tafirain obsani gechi alaga namatechizu Hinkabna dabona lave kotati intani jarrame Ufumata embula tirachuk jede singaru harme Singor sar kabita opole sage mirka kabaji Amadu fansi basu tumaga nama dubara jaji Jabsawara sanida gol statu akam ya farda gol antu sirra fokkisa gurba gol disagari sanyita dasada gol gadan ufak gabbira Lukajete a general Tadasa biru Adan Oromo badu sono jiru Adan Oromo badu sono jiru Lukajete a general Tadasa biru Adan Oromo badu sono jiru Adan Oromo badu sono jiru Nashatan haratu ayat akan membantu. Mesra wangga bantu tak kawai sinan moro-moro kita budai wangga bantu tak kompon terim itu saja bantu tak kedua kompon terim kita. Ani Kristana miti, ani Islam miti, ati mali wana kita, ani wake kata. Irratti dubbataa ture Dr. Gammachuun fagoo dhaacala uumamaa kaase ani immoo garuma garanaa garuma qullaa ammoo jedhe lola naa qabu laata maal ijoollee keenya jechaan warreetti kan hojjetu uuman jechaa Mambo bokkise wanni hubachuu qabnu Oromoon uummata raajiidha uummata uumamaa calqabee waaqa lafti akka dandambee calqabee safeeffataa tureedha yoo na Dr. Gammachuu jedhu rawoon qabu wanna hubachuu qabnu Oromoon ijaaramuun waan guddaa akka ta'e
yoomii jalqabee beeke waggaa 2880 durayyuu Oromoon ijaaramuu murteessaa ta'uu isaa beekaa miti hin agarre gadaan odoon ijaaramee hin ta'u gadaan nama baay'eetu ijaaramee irraa jala qabaa angabaa buksuu qabaa hayyuu qabaa waan beeka qabaa umuriidhaan ijaarama akka sanatti ijaaramee waggaa 2880 durayyuu ijaarameera jechaadha. Ijaaramuun waan guddaa ta'u akka qabattan barbaada hunda caala isinuu har'a ijaaramnaan baandiin gadaa ijaaramnaan asitti wal geenye miti ijaaramuu irratti qoosaan hin jiru namni hin ijaaramne namni hin gamtoomne namni wal quban qabne hamma fedhe beekumsaa qabaatu hamma fedhe horiyaa qabaatu keessa jiruu hin danda'u kana qabachuu qabna. Egaa Oromoon akkuma kan dura ta'ee uummata raajii dheeroon jedhu Oromoon namoota lafa kanarratti kalandara mataa isaanii qaban lafa kanarratti kan uumaman keessaa afuri kan qaban akka seenaan warra seenaa barreessan ta'an irratti saba Oromoo Maaya South America Chaayinaa fi Hindiitu lakkoofsa waggaan naannee guyyaa 360 dhumu lafa kanarratti kan dura itti calqabee kan seenaan dhugoomsee kan seenaan galmeessee rekoordii histirii jedhamee kan kaa'ame Oromoon saba sana keessaa tokko kanatti goonuu qabnu saba gurraacha keessa yeroo akkasii ta'a. Namoonni keenya Oromoon waan guddaadha waan raajiidhaan nuun jechaa jirtanii attamitti duubatti hafne har'a walaalle dhuma duubatti hafne maaliif duubatti hafne yoo jedhame wanna ittiin duubatti hafnetu jira wanna baay'eetu jira wanna amantiin keenya seerri bulmaataa keenya diimokiraasii ta'eef aadaan keenya adda ta'eef namoonni alaa hundumtuu dhufan diina nutti ta'anii nu cabsan malee kan nu gargaaran hin jiran. Oromoon Afrikaa keessa taa'ee adda sadii lolaa ture. Habashoon, Juwish, Arabni karaa adda addaa aadaa isaanii, amantii isaanii, humna isaanii nurratti diriirsaa turan. Mee waa tokko waliin haa hubannu. Mootummaan biyya kanaa dargii fuuldura ture. Mootiin isaanii eessaa dhufa? Mootummaan Astuufi Salamoonii Gidenaas Juwish ta'uu qabaa namichi gurraacha'us akka inni itti yaadu akka inni itti eenyummaan isaa himna gadee guddaa jedhamu Haile Sillaaseen nama Itoophiyaatu ofiin jedhee beeku ani zarii Yihudaati ani Israa'eel ofiin jedhe kanaaf nama keenya miti jecha Phaaphaasiin immoo hamma bara 1959tti Aleksaanderiyaadhaa shuumamee dhufa malee biyya kana keessa hin ta'u. Mootummaan yeroo hundumaa miila sadiin dhaabata. Aangoo, amantii, ayidooloojii isatti aansee humna waraanaati. Sadan kana malee mootummaan hin dhaabatu. Sadan kana keessa Habashaan kan qabu tokkittiidha humna waraanaati. Mootummaan Israa'el. Ayidooloojii Aleksaanderiyaadha. Kanaaf jalleessa jiru waggaa meeqa bilisummaan turee kan jedhan ofiifuu garboomanii noonis itti makanii garboomsa. Irratti yaada irra ciisaati maal jechuu akka ta'e jarri isaanii isaa duubumaa calqabanii seenaa isaanii kijibaa waan ijaaraniif waa hunda isin harkaa gorsuu barbaada. Yeroo har'aa immoo abbaatu of mara jedhe boftii jedhama Maaks Oromoo abbaan beekee sirriitti ani kana ati kana jedhee ilaaluu baannaan akkasumatti gadi of gadhiifnaan akka malee bakki dubbiin ta'a. Oromoo kana dura waggaa 2008 fuuldurayyuu gadaadhaan ijaaramee bushaa ture yoo jennu namoonni amma gaaffii akkamitti as keessuma baay'een keessan barattoota yuunivarsiitiiti eenyu faatu mootii ture bakka bakkan faa bushaa turanii inuma soofdu malee Oromoon takkumaayyuu mootummaa horii isin beeku obbushee isin beeku isiniin jedhu wanta kanaa immoo barreeffamaan wanni baay'ee hin jiru wanti Ormi barreesse malee wanni barreessine hin jiru garuu yoo dhimmitanii itti seentanii hojjetanii jira wanta kanaa baay'eetu jira. Oromoo kana dura eenyu dura
mootummaa federaalaa uume kan bushaa turedha. Asirratti kan ilaallu namoota tokko hojjete Oromoon kun calqaba hamma ammaatti jechuu koomiti yeroo tokko naannoo waggaa 200 keessa ta'uu hin danda'a akka kanatti ture. Odaa bakka jaajira. Odaa tokko odaa lama jechuun maal jechuudha? Naashinaal isteet palaas jechuudha. Odaan galma isaati Oromoodhaaf mana mootummaa isaati. Bakka mootummaan isaa ministeerri isaa manni maree isaa itti wal ga'uu jechaadha odaan isaa. Oromoon yeroo inni odaa jaaqabu ture. Booranni hangafa achii kaanaa odaa gaarres jedhama. Achi mootummaan isaa gadaa isaa achitti wal filaa achitti bulcha. Tuulamni odaa nabeetti bulcha. Maji odaa bisil qaba. Walloon odaa makotii qaba. Baarentumaan gara bahaa jechuu kootii jaarsoon wanni naannoon Harartu wal qabate odaa bulchuun Arsiin odaa roobaa odaawwan jedhu akka mukaatti akkam fudhanne galma Oromoo galma mootummaa Oromoo jechuu kooti. Galmi kun jaanuu adda jiru moo wal quba qabu yoo jedhame immoo wal quba qabu. Adda jiru maa kana mootummaa Oromoon tokko mootummaan turre akkuma yeroo akka bara masaafitti jedhan san adda ture jechaadha. Jahan kunuu hora walaabuu dhaqaniit achitti muudamu. Kanaaf jahanuu quba wal qabu wal dabarsuu wal keessumsiisuu ati eenyu ani Macca ani Booranaa ani Tuulama jedhaa busheet uffisee nyaachisee dabarsaa hundumtuu hora walaabuu dhaqaniit muudamanii deebi. Biyya mara dhaqamiti warra muudame hayyuutu dhaqa. Hayyuun achi muudamee wanna rakkina jiru achitti qajeelchatee waa'ee biyya achitti dubbatee isaan fudhatee biyya isaatti gala. Kanaaf naannoon kun egaa bakka mootummaan adda jiran jechaadha. Mootummoonni kun takka baduu takka fufuu hin danda'u akkuma haalli jiruun. Barbaadaniif nan gaggabaabsaa wanni jechuu barbaadu waggaa 2000 meeqa durayyuu ijaaramneerraa jabinas qabnaa hojiidhaan division of laboriin isin jira. Abbaa gadaa jira, abbaa muudaa jira, abbaa loonii jira, abbaa biyyaa jira, abbaa seeraa jira, waa hunda jira. Kun hojii adeemsiftuudha. Ogumaan gurmaamuun isin jira. Jal'aaba jira, makkalla jira, waayyuu jira, dooyaa jira. Jara kanadaa yoo walitti dhiyaannee mana waaqeffataa yoo dhuftan caalumatti keessa seennaa kana irratti dubbannee barraa jechaadha. Oromoon eega akkas ta'e of ijaareera nama dura dammaqeera maa cabee yoo jettan akkuma nama jedhe karaa adda nutti duulame. Islaamni nutti duule Turkiin Oromoo waraaneera, Gibsi Oromoo waraaneera, Abashaa waraaneera, Ingiliziif Somaalee walitti makatee waraaneera, Xaaliyaanii waraaneera, Xaaliyaanis ammaa miti dur waraaneera. Poortugaalonni bara 1530 achi dhufanii mootii Abashaa Galaadiyoosii fa'aa gargaaranii marfii qabatanii Oromoo waggaa baay'eedhaaf waraananiiru. Isaan wanta baay'ee kan dhugeesse. Oromoon waraana dhaqu akkasumatti wal faana fiigee dhaqa miti. Akkuma waraana ammaa barateetti sirraa'ee dhaqaa jedhan. Keenya garuu warri keenyaa namichi tokko haareeti Oromoo abbaa gurmeessaa jedhu seenaa kee danuun dhoksuu kanatti manoon dabsuu jennee jedhan. Hannutti maniin jallisu malee seenaa gaarii qabna. Amma nan gabaabsaa waan tokko waan xiqqoo jookii lamaan tokko waan dhiyoo kana argee isinitti meetiin muraa. Namichi mucaa takkatti ijoolleen amma hunduu jajjabaatee ofirraa falmuutti ka'aa jira. Buna qabnaa maal qabna jettu bunni miti keessan kun maaliifii gomzarraa ishii miti jedhe warroos. Hin jedhu isin hin dhageessu wanta akkasii hin jedhama. Mucaan afaan wattuu sirriitti hin beeku gomzarraa ishii kun maalii jedhe simbira facaase jechuudha jenneen hansaanii maal facaaftii yeroo keenya buna facaaftu.
boonnee xiqqumatti deebisa. Yeroo biraa bakka biraatti immoo maaltu dhufee amma amantii keenya kan akkuma malee xureessu keessumaa waaqeffataa waan jedhu iyyuu namni baay'een fuula gaarii hin lallaalle kiristaana miti islaama miti bineensa wayii garuu ofaa beekana waaquma tokkotti amanna waaqa nu uumetti amannaa uumamaa waaqa kadhannaa jedha wanni dhaadannoon keenya irreessa qabanneet malkaa inni bareeche tulluu inni uume irratti baaneet isa galata galfanna sisuu akkasitti bareechee uumee jenneeti wanna biraa hin qabu jecha seexana jedhu kitaabuma wajjin fidanii dhufan malee afaan oromoo seexana wanda jedhamu hin qabu. Amma gaaf tokko jarri gaa warri qeessiifanii asii fuudhaniitu waa nama dhungachiisuu miti. Hoo dhungachiisanii karaa kana shukutiitu jira. Karaa kana isa dhungachiisantu jira. Oduma nama wajjin dubbatu irraanfatee shukutiitti qabe. Maaloo safurii kan akka keessanii kana baataa safuu maakkas gootanii jedhe namichi inni wallaalaa. Inni sun beeka garuu hankoo meeshaa ammayyaa ta'an malee Gabreelii fi Yooseefii seefii baatu miti. Sanuu gurraacha muruu gaaf tokko seexana diimaa muranii beekan seexana adii muranii beekan adiin hin muraa gurraachi hin murama kanatti kana manaa jira. Kanaaf waan waaquma sana isaaniif gaarii ta'uu danda'a kan isaanii jalaa hin tuqina akkuma isaan waamanitti waamaaf keenya garuu isa sanii gadi miti jedhaati itti hima. Islaamni fi Ortodoksiin humnaan seenanii qawweedhaan seenanii jenneerra Pirotestaantiin xiyyeentee waan allee jedhuun akkasii jettanii isin fedhu akkuma isaan waamanitti waama anallee akkuma dhaan of waamutti na waama. Isaan akkamitti dhufan dhuguma seetii hin finne jedhe waamawatti waraana hin finne karaa bananii mana barumsaa fidanii mana qorichaa kana fidan. Oromoon mammaaksa takka qaba. Yaa marqaasi afuufuun kun si liqimsuu fi jedhe. Marqaa nama jedhanii afuufaniitu buusu. Marqaan qabbanaa argiti malee bakka buutu nagarre. Oromtichas maal godhani? Mana barumsaa bananii agala ta'umanii mana fayyaa bananii garuu tolaan gammachuun galgala eebbisoo hin jiru achi keessa. Daani'eel, Suraafeel, Yoosef karaa liqimfamtan ilaala. Ishii sana liqimsuu dhufani. Kanaaf keenya hanuma keenyatti haa qabannu isaan kan isaaniitiin haa jiraatan kan eenyuyyuu eenyuu gadi miti. Oromoon fuulduratti yoo of ijaare yoo gamtoome Waaqayyo lafa gaarii irratti nu uumeera. Soorumni aadaa keenyaa immoo soorumma nuyi karaa bunaa karaa warqee qabnu caala. Seenaan Oromoo wanta itti laayya'an miti wanta itti gammadanidha. Kanaaf gara fuulduraatti dhaloonni jirtan haasaa keessa keessa nuti Oromoo miti. Akka nu itti yaadnu, akka nu itti safeeffannu, akka nu itti wal dubbifnu nu harkaa baddeetti. Amma waan namni waa isin harkaa bu'e Gabreeliin ani kanan agarre jettu malee waaqa abbaa koo kana na wajjin jette. Akkasumatti Yesuus jettu harka Gabreeliin akkasiin goone jettu malee sana hin jette. Maaliif nu liqimsanii nu afuufanii nu liqimsanii of keessaa nu baasanii kana irratti itti yaadnee Oromummaa keenya haa jabeessinu. Calqabarra jirraa hundi keenya iyyuu qulqulluu miti. Wannan deebisee ijaaramuun murteessaadha. Seenaan Oromoo bakka baay'eetti dhawwamee jiru ka'aa jira. Ijoollee har'aatti guddaan itti boona. Keessumaa nu warra hojii mootummaa hojjenna jennee siifachi dhaannurra bartoonni amma gara waggaa 80 isaaniiti beelti. Kiisiin bartootaa amma makkanneen horii hin qabne sanuma walitti buusanii wanta fedhi jiruuf mataa isaaniitti impaayera kana keessa isaan
والفانا برملي بابتشون ثاني أنا جريء لك وكيسة وانت قد أنا لما تشوف كرمو ما قد أنا وانا أمسا قابتا مرانو قابتا أدبو بولو قابتا يوبا هجتا والدبون جرا والدبون جرا بيا بنين جمع باهر دارين نجرو إني على ما يجرو في إني في النجرو ولد عليهم بالبلو بسوط غرسو كتان وربادا سنهون دنداني فكينيا غاري تأجرين واني سنجاب سيسو أورمون هنوبا تموف مالي يرمى بايه فكينيا غاري تا فكينيا ما شافتو لما وفرني ما شافتو لما جرما تصدقته واني جلدي بيه جرا كينيا سجيسه مراتي مالي أورمو مسيهم سوف أورمو mana barumsaabanuuf tokko gochuuf waggaa 40 har'a of ijaaran at least they are advance har'a jalqabe abashaan oolma tilma alma har'a dhufanii barjeen waggaa 40 jira keessa kana ulfina guddaa practically ilaala wanta kooduu dhuftanis yoo argitanis maal hojjetaa jiru jarri kunii odoo mootummaan harka isaanii jiru odoo safuuritiin harka isaanii jiru odoo manni amantii harka isaanii jiru namoota biyya keenya misoomsaa karaa koon baafadha jedhee odoo yaadin abbootiin keenya yaadu cimoodha ijoolleen isaanii immoo har'a saka kanatti of ijaaruun isaanii cimoodha kanaaf naaf galchaa kana caalaa baay'isuun barbaadu odoo itti seename Oromoon saba itti boonamuudhaan galatooma. Asumana gorse suuraa gorsitti mul'ata beekti keessa waan tokko meenam tokko itti maal fakkaata maal si fakkaata nama fakkaata dubartuma bareedduu mucaa tokkotu jira waan biraan qabu akka hubattani namni yoo kophaa ba'e yoo akka ormaan dubbadha jedhe yoo akka ormaan sirba jedhe yoo akka ormaan boo'a jedhe irraa fokkisa namichumti kana fakkaatu kun yoo ofirraa galagale yoo kan isaa dhiise waan inni fakkaatu laala Wo orman fakkaata jedhu wo inni irraa galagalu uumaanis irraa galagalu Jibe, bumi, kor, tuni, dimana,